Ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon irra qabadhee gara keessan dhufe jechuudha. Anis baay'ee na rifachiise haa ta'utii garuu rifachuu hin qabnu jechuudha. Of eeggachuu qabnaa jechuudha. Ijoolleen hedduun illee gara keessatiin gaafii baay'ee na gaafattanii anis immoo odeeffannoo kana hagam dhugaadhaa hagam soba han jedhamu adda oduun baafatiin viidiyoo qabadhee gara keessan dhufu hin barbaanne kanumaafas sin jalaa ture warroonni gaafiin keessa sin jalaa ture dhiifama naa godhaa sinin jecha garma viidiyootitti yoonan sin dabarse jechuudha. Yeroo ammaa kana haalli gabaa gurraachaa qabame jechaa jiru. Yoon sinin jedhu gabaa gurraachi yookaan alaan ergachuun rakkiseera. Yeroo kana keessattuu torbee kana keessa warroonni maallaqa ergattan adaraa keessan of eeggannoo godhachuu qabdu jechuudha. Zim jettanii maallaqa keessan erguu osoo hin taane wanti kun akkam jettanii arragaagachuu qabdu. Maaliif yoo jettanii yeroo ammaa kana haalli gabaa gurraacha karaa seeratiin sirriitti qorannoo jala oolee akka seera jala oolu jechaa jiru. Gaafa san immoo wanti kun akka tasaa isin maallaqa ergitanii maallaqa keessan irratti yoo kan qabamu ta'e maallaqa keessan argachuu hin dandeechanii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaatii wanti kun hanga ragaa ga'utti maallaqa keessan hin ergatinaa isiniin jedha sumarraani. Isatti aansuudhaan immoo wantoota baay'ee ijoolleen teenya shawwadamaa jiranii fi maallaqa keessan guutumaan guututti dhabaa jirtanii fi immoo qabatamaan kanasitti obboleettiin keenya takka haadha namicha ani bira hojjedhu qabatamaan maallaqa ji'a lama maallaqa ji'a sadiitti guutumaan guututti dhabdee jechuudha. Maallaqa kana akkamitti dhabdee maaliif dhabdee yoo jettanii ijoolleen Saa'udii jirtani. Kun amma keessattuu ijoollee Saa'udii jirtaniif jechuudha. Baay'ee barbaadutti xiqqoo dhabdu. Baay'ee barbaadutti maallaqa keessan kan ji'a lama kan ji'a sadii guutumaan guututti dhabdu. Kana yoon sinin jedhu obboleettiin keenya kun biyyi ishii gara Daseetii gara Wallisoo jechuudha. Wallisoo sun tane gara Dasee Amaaraa Killiliidha jechuudha. Amaaraadhaan talatti. Innaa natti hin himne anaan hin mari'anne anis hin argine jechuudha. Maal gootee maallaqa ishii firan qaba jettee ergasii yoo dhaqee gaafadhu jechuudha. Maallaqa ishii asii gara Dubaayii ergite jechuudha. Ijoolleen maallaqa Saawudiidhaa gara Dubaayii ergitan sharafni asii Dubaayitti yoo ergan maallaqa gaarii namaa bu'a yoo kan jettan akka carraa yoo ta'e malee akka ammoo yookaan immoo maallaqa kee guutuu dhabuu dandeecha. Asii madaamin yoo akkaawuntiin baankii rakkoo godhate madaamin akkaawuntii baankii sii sirreessuu dhabuu dandeechi. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Mucayyoon tunis gara Dubaayitti maallaqa ishee yeroo ergattu jidduu kanatti maal ta'e seetanii maallaqni ishii osoo Dubaayitti hin gahin rarra'ee jidduu lamaanitti hafe baankiin asii darbee jira jedhu namicha achi na bira hin geenye jedhu jechuudha. Jidduu kanatti maallaqni ji'a sadii qilleensa gubbaarratti hafe. Madaam ishiitiin deemii baankiidhaan asirreesse jennaan situu irratti ergatee akkaawuntii ati naa kennite irratti waan si ergee jiruuf ani lammata waa'ee maallaqaa nan gaafatiin. Ani gaheen koo mindaa kee baatiidhaa sii kennuudha malee mindaa kee ofii keetii ergatte yoo si jalaa bade ani ittiin gaafatamu jetteeni. Sirreessuu fi diddee jechuudha. Madaamonni hamtuun tokko tokko namaaf hin sirreessanii jechuudha. Kana jechuun immoo miidhaan eenyu ragaa miidhaan nurra gahaa jechuudha. Nuti maallaqa ji'a sadii jechuun gubannee cincoofnee ol baanee gadi kaaneet finna. Yoo xiqqaatee amma qarshii Saa'udiitiin karaa asumarraa nu qaxxitaa odoo ergatanii jechuudha. Yeroo ammaa qarshiin kumni sadii naannoo 100 fi 20 akkasitti hiikama jechuudha. Maallaqa kana gizee tokko dhabuu jechuun baay'ee ulfaata innaa mucayyoo guutumatti hin dhabde jechuudha. Sirreessullee dhaqnaan sirraa'uu dide jechuudha. Inni galee sirraa'uu dide kan Dubaayii baankiin asii birriin ergamee jira galee jira jedhanii. Kan achi immoo na bira hin geenye jedheen mucayyoon jidduu kanatti
Risiitiin illee risiitiin baay'ee jira mucayyoodha. Risiitiin baankiin asii birriin deeme kan jedhu baay'ee jira. Garuu Dubaayii namichi birrii ergu na bira hin geenye jedhe. Inni galee kanaaf obboloota koo mucayyoon amma guutumatti birri ishii dhabdee itti dhiiste jechuudha. Maa gochuu hin dandeenye jarris irra deebanii maallaqa ishiin kennineefi warri baankiitis sirreessineefi namicha achiitis immoo galee hin jenne gimmaashumallee hin arganne keessa darbee kuma takkaayyuu hin arganne guutumatti maallaqa ishee dhabde jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa wanni inni isiniin jechuu danda'u gabaa gurraacha jechuun amma namoonni tokko tokko maallaqa baay'isanii agaraan sharafa jedhanii kan si shawwadan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf sharafni Saa'udii Arabiyaa riyaalli tokko 40,000 yoo kan jiraatu ta'e riilii googilii keessa seentanii meeqan jira sharafni har'a jettanii ofii keessan ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Haala oolmaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa jettanii sarchi yoo gootan sinii baha jechuudha dhugaan sinitti hima. Inni gaafa san googilii keessatti ilaallachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo biiggi boolee kan jedhamu tokko ni jira. Warroonni isa qabdan isaanis fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma sharafni guyyaa har'aa yoo 40 kan oolu ta'e namni tokko dhufeet immoo ani 43 44 siifan ergasiin jechuu danda'a jechuudha. Ati maallaqa irra deemtu sun meeqa naa dhufti jettee yaaduu dandeecha. Baay'een keenya kan irra deemtu san herreegganna jechuudha. Kan irra deemtu sun nu fayyaddi jenna ishiidhaaf baay'ee gabagabamna jechuudha hundi keenya. Garuu immoo hin miidhamnan jennu kan irra deemtu sun garuu nu miiti jechuudha. Maaliif jennaan maallaqa irra deemtu san ilaallee nama hin beeknetti aganaanan sinii erga ani dallaala jedhee nama akkaawuntii isaa irratti ergetti maallaqa hin ergita. Inni immoo maallaqa ergasa bira ga'een boodatti bilbila isaa sirraa cufata. Ijoolleen akkana ta'aa jirtanis ni jirtu. Maallaqa keessan guutumatti dhabaa jirtu jechuudha. Adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Maallaqa birrii takka shilingiidha jettanii dambanyaa keessan duraallee hin mufachiisinaa. Dambanyuma duraan ittiin ergattaniin isumarraan ergadhaa jechuudha malee maallaqa guddaatti nu sharafama jettanii asiif achi hin xawalwalamina jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Maaliif kan irra deemtisan arganna jedhanii dambanyaa duraanii yoonni kan gadi bu'aadhaan ergu ta'e asiif achi fiiguun miidhama qaba malee faayidaa hin qabuun siniin jechuun asumarraan affeerraa kootidha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufe immoo kanuma fakkaata. Haala gabaa gurraachaallee yeroo ammaatitti odeeffannoo gaarii miti. Kanaafuu baatii kana keessa warroonni maallaqaa erguu yaaddanii maallaqa hin erginaa jechuudha. Akkasumas immoo ijoolleen osoo bilbila hin qabaatiin gola madaamii jirtan amma obboleettiin teenya takka maal taate seetanii ishiin bilbila hin qabdu akka carraammoo maallaqa gizee ergattu kan maallaqa erguuf dallaalichi qaxxituma mana dhufeetti irraa fuudha jechuudha. Innaa mucayyoon tuni maallaqa ergatti dhugaan siniin jedha dallaalonni tokko tokko nama bilbila hin qabnetis kan taphatantu jira. Maal goote sarraatinyaan tunikaa isatti ergatti yeroo isatti ergattu ishiin nama wajjin isin haasoftu bilbila nuukiyaa qabatti nama Itoophiyaatti gizee takka baatiidhaan dawwalatti malee nama biyya kana keessattis hin haasofsiistu jechuudha. Inni sharafa meeqam sharafaaf yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa kana sharafni Saa'udii riyaalli takkittiin 40 galee jira. Inni garuu 25 sharafaaf jechuudha. Dhugaan isin jedha namni cibbuun sodaanne ni jira. Maallaqa tokko qarshii 25 kana ishiin guddaadha birrii guddaadha jettee herreeggatti fudhatte haga waggaa tokkoo fi baatii lamaati jechuudha. Amma erga dhufte waggaa fi baatii lama guutte jalqaba irratti mana 10 gadiifaatti sharafaafi ture. Amma yeroo ammaa kanaayyuu immoo 25 qofaan sharafaafi jechuudha. Yeroo maallaqni sharafni ol ba'e kana duraan immoo meeqaan sharafee yoo jedhan nama ajaa'iba jechuudha. Inna guyyaa tokko akka carraa taatee obboleettiin keenya kuni mana isaanii yeroo jara wajjin baatu ijoollee Itoophiyaawii argattee wajjin haasofte ijoollee Itoophiyaawii kanas keessa turanidha. Haala sharafaa yeroo itti himanii yeroo gaafattee ishiitti himanii baay'ee rifattee baay'ee itti dhagaamee dhugaa hin booche. Maaliif jennaan yeroo ammaa kana kan namni 30 mallee nama sharafaa inni immoo 25 yoo sharafu baay'ee nama aarsaa dallaalonni akkanaallee waan gaarii hojjedha. Akkasumas ijoolleen mana madaamii keessa jirtan ani kanan sinin jedhu bilbilli namatti haasa'u qofaaf miti kan nama fayyadu nama wajjin haasa'u qofaaf miti kan nama fayyadu bilbilli waa baay'eedhaaf nama fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf haala
gabaa gurraachaa fakkeenyaaf yuutuubii garaagaraa irraa hordofuu dandeessu. Oolmaa sharafa guyyaa har'aa yoo jettan yuutuubii irratti sarchi yoo gootan tarree galee isinii ba'aa viidiyoo dhaggeeffachuu dandeessu. Googiliis seentanii sarchi yoo gootan argattu. Beekuu dandeessu jechuudha. Unkaan nama wajjin haasoftaniimti onlaayinii irraanu haala sharafaa baruu dandeessu, beekuu dandeessu. Kanaaf ijoolleen gola madaamii jirtan ani wanti isiniin jedhu bilbilli wanti qabatamuuf namatti haasa'uu qofa yookaan viidiyoo garaagaraa ilaalanii kolfuuf osoo hin taane waa baay'eedhaaf nama fayyada waan ta'eef Itoophiyaa irraa yeroo ijoolleen haarawaa biyyarraa dhuftanii viidiyoo yeroo hordofaa jirtanii biyyarraa yoo dhuftan bilbila bitadhaatii bilbila keessan qabadhaa koottaa biyyatti bilbila bitachuu yoo hin dandeenye ta'e akkuma gola madaamii hojjechuu eegaltanii mindaa baatii tokkootiin madaamillee giddisiistan dirqisiistanis mindaa baatii tokkootiin bilbila keessan bitadhaa. Yoo madaamillee intarneeta isinii guutuu baatte ji'a tokkoonillee intarneeta yoo hidhachuu baattan ji'a lamatti ji'a tokko dhiistanii ji'a lammaffaa akkasiin haala saniin daataa hidhachuu ni dandeessu. Haala saniin fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf obboloota koo bilbila malee gola madaamii yeroo ammaa hojjechuun gaariin ta'u siniifis gaariin ta'u bilbilli sin barbaachisa. Yeroo hunda hojii keenya dhiistanii bilbila irra taa'uu osoo hin taane bilbilli waa baay'eedhaaf nama fayyada. Rakkoo garaagaraa jalaallee nama baasuu danda'a. Yeroo maallaqa ergatan nama fayyaduu danda'a. Waa baay'eedhaaf faayidaa guddaa qaba. Hundaafuu namni kamiyyuu bilbila yoo dhabe gaariin ta'u sinin jechuun affeerra kooti bilbila bitadhaadha. Viidiyoon har'aaf qabadee dhufe immoo kanuma fakkaata. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.